Innis obbolummaa haati tokko isin hin deenye obbolummaa wanti jedhamu hin jiru jennaan obbolummaa si adda kute atis akka inni sitti hin tolle nan beeka obbolummaan anaaf isii gidduu jiru sitti hin tolu dhugaa dubbachuuf ani sii dhiisee gara tokkoon amma dhugaa dubbanna gaa tokko obboleettiin si godhe lama hiriyaan si godhe sadii haadha manaan si godhe si galee afur gorsituu foon si godhe si galee nama hundarraa yuucite garuu yeroo laayivii yeroo keessaan naanaasoftu akka laayivii hin deemne dubbatte akka anaan alaa dhiira biran seene garuu booda kana laayivii baataa maankaa'uma birattiin si arga laayivii baataa maankaa'uma birattiin si arga maal jechuudha gurbaasa sana kam gurbaan A'udzu billahi. Gurbala majiraka. Gurbasa mai manca era mai. Anoti hiriyaan si godhe haadha jaalallee qofa sin godhanne dal. Hiriyaan si godhe gorsituun si godhe wanta hundan si godhe hiriyaa hunda kaanitti dhiisee obboleettii kaanitti dhiisee gara tokkoon obboleettii si godhe akka hundattiin si ilaalaa jira. Maaf akka hundattiin hin ilaallee maaf hiriyaa biraa barbaachisee maaf dhiira mina hayi ati koofi kee naga broomsitee bilisummaa biyya lafaan jire fudhachuu barbaadda bar dhugaa dubbachuu eeka qorata abaaboo biran seeniin abaaboo maal si biraa itti hayyee tolle nan dhiise qorata moonitiin maal akka moonitii kana bilooki moonitii bilooki ofiisiitii immoo gurbaasa sana bira deemti jechuudha. Maal biraa eegdame ammaalin ta'e dhugaa dubbachuuf maalin ta'e tokkoffaa irratti hiriyaasii ta'utti hin ta'u qoy hiriyaasii ta'utti hin ta'u akkuma obboleettii sana dhiisee obboleettii jaalallee waa hunda si godhe waa hunda na godhachuu hin dandeessu hin mi'aawu waasi gaafadhu gaafii qaxxaamuraa otoo atiin xumuratiin silkii kan kee kasi bira jirsa ol fuudhime kalamaffaa caana fixee qorata ol fuudhi ijaarachi ilaalin ol fuudhi qorata harkaan lachi qaqqabin qorata achi ilaalin wallaahi sibiraa baa guyyaa argee jira viidiyoo keessatti ol fuudhi qorata duba gaddeeb iskiriinii tuqi qorata iskiriinii isaa gadtuqiiti ilaalin achi as deebi ati bilbilillee qorata as deebi qorata iskiriiniin banaa no as deebi qorata an guyyaa viidiyoo keessatti argee jira yoo ufna amansiisuu barbaadde yoo dhugaa qulqullummaa nasi haa amanuu barbaadde jechuu as deebisi na mul'isi qorata as deebi dhokatteef illee an argee jira iskiriiniin banaa irratti deebisi an hin dhagahuuti na dhaggeeffadhu quba tokkochee namatti qabuun dura ani maal balleessaaraa jedhe guyyaa viidiyoo keessatti argee jira viidiyoon citaa na bira dhufa iskiriishuutiin na bira dhufa warra koomentiitiif haa galatu maal argite as deebisi waan ati as deebisi irra dhaabbadhe sitti hima qorata an daa'imaa miti bar maalin godha akkamiin godha akkam godhi ila qorata deebisi irruma deebisi kama ila suuraa kan kee amma as laalaa rusan ufna amansiisuu yoo barbaadde deemi suuraa irra deebisi as deebi yoo qorata deemi irra deebisi kootu qorata deemi suuraa guyyaa irra deebisi kootu maalin deebisame na no ani ko jaman damne saata kan ke walla saati afan barum qabu kolfaa fi saatiin qaban akka kan ke faarana gochuu barbaadde jijjiiraa jirte chaara quba nama qabdeeti nama waa jechuun dura ufii kan kee duru sirreessi sammuu kan kee dura sirreessi as deebisi qorata itti agarsiiseen ka'e bar
deebisi iskiriinii guyyaa irra jiru irra guyyaa iyyuu ijaan argee jira ija wayituu na hiniitu isu warra deebisi akkaan arguutas qabu yoo dhuguma ofna amansiisu warra. Obboleettiidha dhugaa dubbachuuf irra turte garuu irraa kaasee Obboleettii kee ta'ee obboleessa kee ta'ee uumaa kan kee ta'ee irratti deebisi as deebisi. Ati kee fi diimna mul'isi. Kan waan kun maal ilaalan as laal. Gabrummaa jiru. Iskiriinii jalqabaa silkii kanarra iskiriinii jalqabaa irra jira. Tuuf. Aslan. Aslan. Maaf nan godhatin. Abbaan aslan. Laalii siin jedhee bar. Qorata aslan. Yeroo laalaan jira. Silkii amma liivii seeneeru garaa keessaaf gubbaa irraa illee harmee kootu jira. Silkii kanarra dammoo qoyaa maka keessaa illee sii bana. Silkii kanarra immoo ilaalaal keessaan illee anumatu jira. Keessaan illee anatu jira tokko jedhi ilaal. Hin cufaa qoyan mallee aslaal. Gubbaan illee anatu jira. Kaama liivii ittiin seeneeru garuu keessaan illee harmee kootu jira gubbaan illee harmee kootu jira. Iskiriinii gubbaa irra kan guyyaa ture san kan namatti mul'isaa turte sanii gizee namatti mul'iste namni iskiriinshoot godhee viidiyoo si waraabu. Innis. Ati kun waa tokko siin galu. Yeroo san hin saaqamu. Wanti naa galu hin jiru. Qorataa irra deebisamoo irratti hin deebistu. Qorataa irra deebisamoo irratti hin deebistu. Qorataa irra deebisamoo irratti hin deebistu. La ilaha illallah. Iskiriinii miti. Malakatuma. Qorataa irra deebisii. Qoy. Isan sila jara booniyyeetti mul'isee kanaa. Qorataa. Kanaa. Kana irraa miti. Qorataa. Kana miti kana. Kun immoo suuraadha sintinaadha malee suuraadha malee. 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 Akkam taa'eera intinaan kun. Walla. Of argaan jiru na argaa jirtu walla of argaan jiru. Waan garaa jaraa keessa jiru ofitti naasoftu kan waliin haasoftu. Waan garaa keessa jiru waliin haasaan san waan garaa kiyyaa gara makiyyaa keessa haasa'ee yookiin ol baasee fakkeenyaaf qorataa yoo nama miidhu ta'e. Azila fakkeenyaaf mi'a nama tokko maqaa hodhe Samiraa Hasan yoo namiiti ta'e uumamumaan Samiraa ati namiidhaa ta'edhaan Samiraa ati nama akkanaati jedha malee duuba achi deebi'ee nam tokko amma osuma akka ati miiti argu osuma ati akka isa wanti godhaatti argu sitti seeqatee afaaniin sitti seeqatee beeyta achi deebi'ee nama dhibbatti waa'ee kan kee himu nama dhibbatti Samiraan akkana na gootee ebeluun kana na godhee jedhee kasirratti hin dubbanne wallaahi si'iin duuba dhiiga kan kee godhee haasa Samiraa ta'e wala Jamaaliin ta'e wala Kadiiriin ta'e maaf abbaa kiyya diimaa san hin ta'in jechuu narra eegataa jira abbuma kiyya diimaa san yoo ta'e jechuu abbaa achi booda deebi'ee abbaan kan koo kana naan jedhee haadha kiyyatti himu waan haati kottu beeme waan haati tiyyanatti dubbatte abbaa kootti deebisee himu waan abbaan koona dubbates haadha kootti deebisee himu waan deebii yoo qabu taate achuma deebisaaf yoo waan deebii hin qabne taate immoo achuma goolabee dhiisa. Obboleettiin tiyana biraa yoo kaate obboleettii kiyyaan kana jedhee nama waan takka jechuudha. Deebisee nama kana dubbachuun jaalladhu dhugaa dubbachuuf. Sini galtiimi. Kanaaf
أنا ما دوبا واي نما دام سيف قب أن غرسن جالد أنا ما دوبا واي نما هاسو هنجالد أدي أما قرأت أيسني أكان أجري صوت أجري كابا جمال إننا كبجارة جزء دلام بس الفيك أبسيسي هاسا ولفان نا كبجارة إني ilmi dhiiraa kabaja jaalataa dhalammaan dubartimmaan akka dubartii arsii dhiira kabajitu hin jirtu. Ana so fakkeenyaaf qorataan abbaa warraa kan koo isa dhugaa yookaan abbaa warraa kan koo abbaa ijoollee kan kooti jedhee fuuldura kootiif karoorfadhe nama maatiin koo maatiin isaa waliin nu beeku akkas hin jiraami. Miidiyaa irratti miti lafarra hafuura keetti ol baasetti hin dubbadhu. Namni akka dhalaa arsii yookaan dubartii arsii dhiiraaf kabaja qabu hin jiru. Just normal funny, just normal media. Waan barbaadaa softee daaktee bira daruuta. Si galtiin qoyyaakataa jira. Wallaahi billahi namni akka dubartii arsii an addunyaarratti hin agarre. Billaal osoo dubartii arsii jechuun osoo abbaan mana gubbaa dhaabbatee dullaa rukutu ollaan dhufee yoo yee jedhe yee jettee sagalee imimmaan san shaffaltee sagalee bareedaan sagalee bililee fakkaatuun jalaa qabdu kabaja abbaa manaa ofii qabduutii fi dullaa san guutuu dhuffattee jechuudha. Adaadaan tiyya obboleetti abbaa kootii walgara ol fuudheera beeki. Obboleetti abbaa kootii obboleessi haadha kootii fuudhee jira. Obboleessi haadha kootii kun raayyaa ittisaa ture jira yeroo sanitti dargii jedhamu maali san lola ture galee jira. Amala baay'ee amala hamaa wayii qaba. Dhahee ilkaan keessaa cabse. Dhahee inni ilkaan keessa cabsee nama warra abbaa kiyyaa kana himachuu sodaattee holitu dhiitee raadata odoo eelmu jetta. Dhiitee na keessaa cabsee jettee dhaabsisanii fidanii walqii. Uffattee jechuun dubartii arsii jechuun ka ilkaan silaa gumaa ilkaan odoo cabeeti gumaa namatti ta'u gumaa silaa gosa ofii nyaachistu ilkaan cabe uffattuudha. Okay? Tan ammaatu dubartiin arsii wallaahi billaahi wanta akka dubartii arsii kabaja qabu hin jiru. Akkasuma dubartii arsii kabaja dhiiraaf laatu illee hin jiru. Amiriyaa koo isa dhugaa kan boru fuuldura kootii karoora xiqqishuu sammuu keessa wayii yaaseeru yoo ta'e fedhu Gojjamee haa ta'u fedhu Gondaree haa ta'u fedhu Amaara fedhe haa ta'u fedhu sabuma kamiinuu haa ta'u waan inni dhiisee dhiisu waan inni godhi jedhe gochuu. Miidiyaa kana irraa guutuu badee jedhe baduun qaba. Sababni maali beektaa? Bultii kee kabaruutu sii caala waan ta'eef. Isin ammoo namoota tokko jechuu daqaaqee fuulaa. Jala fiiddanii waan argitan. Inaa. Nu isin kolfisiisuuf ati kabaja ofirra qabduuf ufumaa keetiif kabaja ofirra qabduuf mataadhuma keetiif uf kabachisiista malee namaaf himite uf kabachisiistu barcumaa fi kabaja batuuf jalaan deemaa jedha Oromoon. Sammuu keessan fanii gochuuf asirra dhumnee naani waa argita wal keessa maaxatanii oftanii tokko illee narraa bu'aa ooleedhaan. Eebade sun fa'aa akka jedhanitti dhuga jedhanii boru yoo malakkaa takkitti lama fudhatee ol bahee hona ragaxuu baate. Mucaan sun dhugadha wallaahi billaa rabbummaan na halaafisu malee jechuudha. Baagiraawundi na godhatee narraa dhiichisaa ooleedhaan. Yoo seenu yeroo 4 sheer narra godheera. Anniyyuma isaayyuu hin qabu kan namni amma sirra oofuwan niyyama isaayyuu hin qabu. Video narra waraabee qaa video san namni sheer narra godheera seen mul'isa. Sini waliin gubanne. Shurrubbaan uffattu boonii hee thank you. Mee isaa mudhataa rifeensi isin ganama gargaluma rifeensa kiyyaa haasoftan sababa keessan ija kiyya dhoksee kun hidhadhe shaarbii. Mee eessaa mudhataa jira. Mee namatti himaa bakka rifeensi kee tokkochi mudhataa yeroo jiraatan amma isin qaxxamaa natti himaa. Sejamar sababa keessa laal kun laal hagas bira jira rifeensi koo fuulli kan kotti qishuudha. Kana hunda sababa keessa akkana dhosseeraa barra.
isin iyyitanii tuma dhiisuu jennaan fedhe isin waliin dubbadheen badeedha kun walla laala viidiyoo inni narra waraabeeru nama narra ergeera laala